waayifaan isaanii dadhabbii qabu. Waayifaan keessan bilbila irratti yoo dadhabbii qabaate humna saffisaan humna dabalataa godhachuudhaaf waan irra godhachuu qabdan isin agarsiisa. warroottan YouTube chaanaalee kiyyaas haaree taatan like subscribe godhuudhaan na guddisaa ijoollee Oromoo qaqqaalee bootaa dawwalaa kan inni seentu yeroo bootaa dawwalaa seente boodarraan maal gootu urjii riqicha 2 6 6 riqicha goota sanbooda isa nu fida walumanaa eegu kunoo as nu fida as yeroo nu fide booda eessa irratti bu'uu qabna isinitti mul'ata jee yaada isa gubbaa lameen kan osoo hin ta'in refresh wifi version isa joo kana kunoo isinitti mul'ata jee yaada kunoo isinitti mul'ata jee yaada xiyyaan irratti isinii qaba bootaan xiyyaa irra qabe kana isa kana dhiifama bootaan xiyyaa irra isinii qabe kana yeroo takkanitti uytu sana booda bilbilli keessan dhaamee qabata achi booda waayifaan keessan saffisaan isinii hojjeta. ijoollee Oromoo YouTube kiyya subscribe godhuudhaan na bira dhaabbadhaa barumsa kanaa warri feetan komentii naa barreessaa waa'ee bilbilaa irraa waan isin dhibe tokko waan hin danda'u isiniifan gabaasa isin ibsa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.